Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota paartii jaalalaa warri jaalalaan qabamtan warra jaalalti biizii gooti. Jaalala akka malee dibita akka malee hin ta'inillee jaalalti nama akkam qabdu yoo ta'ani warra hojiitti hin jirre jaalalti qabdi. Irra guddaa wanni jaalala jaanii oofan miskiina keessatti miskiina jaalala jiraachuu maaliif waan hojii dhabeef saniifoo habiibii kiyya hara hojii deebi sammuu tantee tanaan gara hojii xiyyeeffadhu. Wanni rabbiin sammuu tana sitti fanneef akka waa adda namaa baaftuuf namaafis mataa keetiifis waa hundaafu jaalala bicha irratti sammuu tantee tan hoon xiyyeeffatte immoo waa hedduu si harkaa ganna qaba jechuudha. Ati biyyaa miti hawaasaa miti ifuu bulchuu dadhabde eesh faayidaa saniifuu jaalalatti dhaabii gara hojii habiibii jaalalti suuta itti dhufti. Yeroo guddaa baay'inni jaalalaa kun kijibaa jechuudha. Kijiba jala moorittiin